Erga gaaffii fi deebii Aljazeeraa Ingilish waliin godheen booda duulatti natti baay'ate. Qaamolee nageenya mootummaa na hordofuun konkolaataa ani keessa ture erga rukutanii booda hancufa fuula irratti na tufuun arrabsoo garaagaraa naan jedhani. Natti roorrisan. Kan hafti gaafa barri darbe dubbanna kan jedhe Guyyoo Waariyooti. Kana malees marsaa sadaffaaf deebi'ee dhufnaan Hacaaluutti si daballa naan jedhani kan jedhe Guyyoo Waariyooti. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenya Oromiyaa Star hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jechaa guyyaa irraa kana dhimmoota Guyyoo Waariyoo akkasumallee ajjeefamuu Hacaaluun wal qabatu irratti odeeffannoo fi citiiwwan garaagaraa namoota garaagaraan ba'an qabannee isiniif dhufnee jirra. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti turtiin waliin taasisaa isiniin jechaa warreen maatii chaanaala keenyaa hin ta'in jirtan yookaan sabskraayibiin godhin jirtan subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaala keenyaatti dabalama. Akkasumallee namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan hundumti keessan viidiyoo kana like gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jechaa viidiyoo kana hanga xumuraatti turtiin waliin taasisaa. Egaan kabajamoo hordoftoota chaanaala keenyaa jalqaba irratti barreeffama toora feesbuukii Guyyoo Waariyoo irratti Guyyoo Waariyoon barreessee maal jedha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti Guyyoo Waariyoon barreeffama isaa akkas jechuudhaan jalqabe. Ji'oota 8 booda icciitii tokko uummata Oromootti himuuf murteesseen jira. Obsaan dubbisaa jedhe. Kana malees gaatti dabaluun yoo waan tokko dubbatti Hacaaluu Hundeessaattiin si daballa dirree xiyyaara booleetti akkas naan jedhan jedhe. Erga mana hidhaatti ba'een booda waan baay'een dabarse lubbuun jiraadhee miidiyaatti mul'achuun kiyya namoota baay'eef ajaa'ibu ta'uu namoonni hedduun erga uummannitti deebi'uu kiyya baranii booda bu'aa natti himaa turan. Isaan keessaa 3 tokko har'a isinitti hima. Ammas sodaa nageenyaa qabaachuun kiyya ifa. Kanaaf eegumsa cimaa uummata Oromoo irraa barbaada. Garuu addunyaan hunda dhimma koo waan beektuuf osoo na ajjeesanillee dhimma irraa hin qabu jedhe Guyyoo Waariyoon. Kana malees itti dabaluun mana hidhaatii eegii baheen booda naannoo ji'oota 4 under house arrest yookaan mana keessatti hidhamaa ture. Lubbuu kiyyaaf sodaadhee biyyaa ba'uuf jennaan waan baay'ee narratti hojjetan. Ammaaf 3 qofa irraa dubbadha jedhe. Ittaan sun qaamoleen nageenya mootummaa security intelligence yeroo 3 ol dirree xiyyaara boolee irraa na deebisanii imala ani Dubaay fi Keeniyaa dabalatee bakka biraatti godhuuf ture na jalaa haqan. Sa'aatii hedduuf airport keessaa hidhamee bahe. Meeshaan kiyya yeroo 2 ol biyya biraatti ergamuun na dararan. Marsaa sadaffaaf akka ani hin deemne fake coronavirus certificate naaf kennanii within hours difference garaagarummaa isaatiin muraasa keessatti hospitaala akka Washington fa'aatti ilaalamee ragaan isaan naaf kennan soba ta'uu bare jedhe. Ragaalee lamaan maxxansee jira. Ka isaanii positive naan jedhan dhiyootti maxxansa wal bira qabaa ilaala. Marsaa sadaffaaf deebi'ee dhufnaan Hacaaluutti si daballa naan jedhan jedhe Guyyoon Waariyoo. Itti aansuunis akkas jedhe. Erga gaaffii fi deebii Aljazeeraa Ingilish waliin godheen booda duulatti natti baay'ate. Qaamolee nageenya mootummaa na hordofuun konkolaataa ani keessa ture erga rukutanii booda hancufa fuulatti na tufuun arrabsoo garaagaraa naan jedhani natti roorrisan. Taafte gaafa barri darbe dubbanna jedhe Guyyoon Waariyoo. Itti aansuunis ragaa kiyya kan Yuunivarsiitii Finfinneetti BA in Political Science and International Relation itti baradhe na dhowwatan. Digirii koo ka jalqabaa Yuunivarsiitii Maqalee irraa maastarsii kiyya immoo Yuunivarsiitii Finfinnee irraa gaazexeessummaa qaba ture. Dabalataan digirii sadaffaa biraa jechuun Yuunivarsiitii Finfinneetti Political Science barachaa turuus ragaa kiyya akka hin fudhanne na dhowwuun digirii maastarsii koo isa gaazexeessummaa 2 qabadhee keessaa bahe. Lubbuu kiyyaaf waan sodaadheef karaa daangaatiin yookaan boorder qaxxaamuree biyyaa ba'uuf dirqame. Akka ani lubbuun jiraadhee har'a ga'uuf warra haala mijeessanii biyyaa na baasan hunda baay'ee galatoonfadha jedhe Guyyoon Waariyoo. Itti aansuudhaanis Jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaa Committee to Protect Journalists CPJ'n qarshii biyyaa bahuun reallocation money 100,000 ol naaf arjoome. Oromiyaa Media Network hanga dhumaatti cichee waa'ee dunaafte. Qondaaltonni mootummaa ollaa keenyaa keessumatti namoonni ani gaafa biraa galata galchuuf
oolmaa jabaa barii hin jenne naaf oolan seenaa jireenya kiyyaa irratti boldly maqaa isaanii barreessee jira. Yeroo ammaatti garee mirga gaazexeessitootaa miidiyaalee addunyaa kanneen akka Al Jazeera English warra mirga namoomaaf poolisii idil addunyaa Interpol warra biyya kana waliin ta'uun sirriitti qubanna qabu taafte gaafa barri darbe dubbadha ragaalee maxxansee ilaaluu dandeessu jedhe. Anis viidiyoo kana keessatti ragaa tokko isiniif qabadheen jira. Ragaan sunis kan itti Guyyoo Waariyoo dhoowwatame sana jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo yeroo ammaa kanatti artistii otoo hin taane gaazexeessaan beekamaa Oromoo Guyyoo Waariyoo biyya baqatee akka jiru dhagaa barreeffama kana kan dubbannu. Guyyoo Waariyoo maxxansa isaa kana toora feesbuukii isaa irratti maxxansee ture biyya kan akka bu'uu fi CPJ'n yookaan Committee to Protect Journalist qarshii 100,000 arjoome akka biyya ba'u godheen jira. Sodaa nageenyaa lubbuu isaaf qabuun akka biyya baqate doorsis garaagaraa akka irra ga'u dubbatee jira. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo baga rabbi jala si baase isiniin jenna nutis gama Oromiyaa Staariin. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa hanga xumuraatti turtiin waliin taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa isiniin jecha yeroo biraas odeeffannoo kan biraa qabadhee isiniif dhufa. Hanga xumuraatti na daawwachuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Yeroo biraas viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti ammasittuu bakka jirtanitti nagayaatiin nuuf tura.